liftesa wallaalummaa keessa yoo baratte iddoo gaarii keessa barumsi bayeessa nama jajjabeessa jabaadhaa bolakoo isiin barsiisa. Nagaan waaqayyo waaqasa jiraata bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Wangeelli bu'uura qophii afaan Oromoof waldaa ijoollee waaqayyo gama toora WhatsApp irratti akkasumas immoo hordoftoota meetii chaanaal nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Namni nagaa qabu waan hundumaa qaba. Kanaaf ammallee nagaa isiniif haa ta'u. Lafa jirtanitti nagaa ta'a. Nagaan baa nagaadhaan galaa waan nagaa dhagaa waan nagaa argaa isiniin jechuun barbaada. Amma qubee afaan Oromoo caadaa xixiqqaa fi gurguddaa kan ta'an akkamitti akka dubbisan waliin ilaallaa jechuudha. Qalama cuquliisaan kan barreeffame qubee gurguddaadha. Qalama diimaan kan barreeffame qubee xixiqqaadha. Asitti immoo kan itti sararame kuni qubee dubbachiiftuu 5 jedhamu jechuudha. Saawwan kun warreen itti maree kun mul'ata miti. Amma mee akkatti dubbisan waliin ilaalla jechuudha. A ba ca da e fa ga ha hi ja ka la ma na o pa ka ra sa ta u va wa ta ya za. Kun qubee dubbachiiftuudha jechuudha. Qubee dubbachiiftuu kan ta'an a e i o uudha jechuudha. Qubee dubbachiiftuu qubee xixiqqaan kanan barreesse qubee gurguddaa dubbisneef inneerra. Amma immoo qubee xixiqqaa waliin dubbisna. Kuni bifa cuquliisaan kanan barreesse kuni namni baay'een akkatti barreessa anis akkatti barreessa. Garuu bilbilarra kompiitararra kan jiru isa kana jechuudha. Haa xiqqaa ishee. Amma waliin dubbisna na ilaala. Akkasuma qubee hii guddaan kunillee bilbila keenyarra hin jiru jechuudha. Baay'een keessan na gaafachaa turtanii. Kanaaf bilbilarra hin jiru kun nama takkatti barreessa malee. Bilbilarra kan jiru kun akka kanatti jira akka qubee laa xiqqaatti jechuudha. Akkas jechuudha. Baay'een keessan immoo A B jettanii na dubbisaa turtan. Akkasitti hin dubbifamu. A B C D kan jedhamu Ingiliffa malee Oromiffa miti. Oromiffi A B C D jedhamee dubbifama. Kana naa qabadha. ABCD Ingiliffaadha ishee obboloota koo. Maaliif baay'een keessan akkasitti na dubbisaa turtan jechuudha karaa keessaa WhatsApp irratti jechuudha. Amma qubee xixiqqaa akkatti dubbisa waliin ilaalla. A ba ca da e fa ga ha hi ja ka la ma na o pa ka ra sa ta u va wa ta ya sa. Dubbisneef inni jira jechuudha. Kanas qubee xixiqqaa kana. Egaa akkasuma bilbila keenyarraa qubeen xaa xiqqaa kunillee hin jiru. Namni akkatti barreessa. Bilbilarra garuu hin jiru ishee qubee xaa xiqqaan. Akkasuma qubee zaa xiqqaan kunillee bilbila keenyarra hin jiru jechuudha. Namni garuu akkatti barreessa. Akkasuma egaa qubeen afaan Oromoo qubee 26 keessaa qubeen 21 dubbifamaadha. Qubee 5 immoo dubbachiiftuu isheen jedhe kunoo isheewwan kun 5 immoo dubbachiiftuudha jechuudha. Kun amma akkatti walii qaba saattan barreeffamee jiru kuni qubee 26 jechuudha. 26 keessaa 5 dubbachiiftuudha. Qubeen 21 immoo dubbifamaadha jechuudha. Akkasuma qubee dachaa yookiis qubee cimdii kan jedhamu 7 jira jechuudha. Isa gaafa finnetti dabalummoo meeqataa 33 ta'a jechuudha. Garuu afaan Oromoo keessatti yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu qubee 28. Garuu qubeen 28 keessaa qubee 3 in ergifataman jechuudha as keessatti. Qubeen paa kuni Amaariffa keessaa fudhatame qubee vaanes qubee yaanes jechuudha. Fakkeenyaaf warra Amaariffaan gaafa dubbatamu yookiis Ingiliffaan gaafa dubbatamu poolisii jedhama jechuudha. Poolisii kanarraan ka'a. Oromiffa keessatti immoo garuu poolisii jenneellee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kallattumaan akka isaanitti dubbachuudhaaf kan ergifatamedha jechuudha. Akkasuma qubee dachaallee qubeen 2 kan ergifatamee jira jechuudha. Isas waliin ilaalla. Achis kan ergifatame qubee tsaa fi qubee zaadha jechuudha. Qubee tsaa kana
tsahaay jechuudhaaf kan isaan itti fayyadaman nuti garuu xaa'aay jechuu dandeenya. Kanaaf achi ergifatamanii jechuudha. Waliigala Oromoon kan itti fayyadamu yeroo baay'ee qubee 28tti jechuudha. Garuu qubeen isaan qubee dachaa keessaa 2 as keessaa 3 ni ergifatamanii jechuudha. Kanaaf akka kanatti qabadhaa isiniin jedha. Waa isiniin galle immoo na gaafadhaa. Yaada qabdanis immoo naa qoodaa. Amma immoo qubee dachaa waliin ilaalla. Qubeen dachaas xiqqaa fi guddaa qabu jechuudha. Amma immoo gara qubee dachaatti dabarree jira. Qubee dachaa yookaas qubee cimdii. Kan hubachuu qabdanii qubeen cimdii 7 malee 14 miti. Baay'een keessanii 14 jettanii fana barreessaa turtanii gangaaf isin gaafachaa ture keessatti garuu miti 7 jechuudha. Fakkeenyaaf qotiyyoo cimdii tokko kan jedhamu qotiyyoo 2 gaafa walitti qambara keessatti walitti hidhamte cimdii tokko jedhama miti. Kunis akkasuma 2tu walitti hidhamee tokko bakka tokkotti dubbifama malee gargar hin bahu. Qotiyyoota 2 gaafa walitti hidhamtu cimdii tokko jenna malee cimdii 2 hin jennu. Qotiyyoon 4 2 gaafa walitti hidhanii ittiin qotan cimdii 2 qotanii jedhama. Egaa warri magaalaa beekuu dhiisuu dandeessu warri baadiyyaa isin eegala. Maalumayyuu ta'ee kana bakka tokkotti dubbisna. Gaafa dubbisnu qubee kanaani chaa jenna, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, yaa. Chaa kana chee jechuudhaaf, dhaa kana immoo dhadhaa jechuuf, nyaan immoo nyaata jechuuf, phaa immoo phaawulos jechuuf, qubee shaan immoo shan jechuuf, tsaan immoo tsaa jechuuf. Kana garuu itti fayyadameen beeku guyyaa tokkollee bakka tokkotti kophaa ta'e malee. Amma kun immoo qubee xixiqqaan barreeffame jechuudha. Ishii qubee dachaa chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, yaa. Akka kanatti dubbisnaa jechuudha qubee dachaa. Kunis ni ergifatame, kunis asitti ergifatame isin jedheera miti hiriyaati asummaa dhufeetti dabalame malee akkasiin galuufan jala muree jechuudha. Lakkoofsa immoo baay'een keessan lakkoofsa na gaafachaa turtaniittu. Amma lakkoofsa kana agartu miti kana jalqabee jechuudha fakkeenyaaf. Egaa amma ittiin mare kuni qalama diimaan inni itti naannesse kuni tokko ka'ee amma 39 barreesse jechuudha. Lakkoofsa tokko ka'ee amma 39 barreesse asitti arguu dandeessu. Akkasuma kun immoo jechuudha qubee lakkoofsa 4dha. Lakkoofsa 4 gosa 2 barreeffama. Bilbila irras yeroo baay'ee kana jira namni garuu akka itti barreessan akka itti barreessa akka qabatanii fana 4 jechuudha. Asitti immoo 40 ka'een amma 160 barreesse. Kuni 40 50 60 70 80 90 dhibbadheen 100 amma 116 barreesse jechuudha. Kana immoo 1000 jedheen 1000 1000 2000 1000 1000 jedheen amma 5000 naabbe. Kanaaf kuni 1000 kun 2000 jechuudha. Kumni tokko 03 qaba. Dhibbi tokko immoo 02 qaba jechuudha. Lakkoofsa kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jennee dubbisna. Bilbilli ku cufaa waan jiruuf akka kanatti dubbifadhaa jabaadhaa ilaalaa.